daawwattoota keenya kun ofilaalleedha. Egaa ofilaalleen torbeedha. Egaa torbeetti hawwiidhaan kan eeggatan sagantaa baay'ee isin bohaarsaa, isin bashannansiisaa, isin barsiisudha. Magaalaa Finfinneetti argamnee jiraattota magaalaa Finfinnee waliin turtii goona. Egaa gaafilee garaagaraa jiraattotaaf dhiheessinaa, isin immoo gaafilee yaalaa bashannana haga xumura qophii keenyatti nu waliin tura. Ani Daraartuu Nagaashii gama gummaa kaameeraatiin Biraanuu Dajanee na waliin jira. Egaa nuti jiraattota dubbisnaa, isin immoo mana eessayyuu hin deeminaa, gaafilee yaalaa bashannana haga xumura qophiitti nu waliin tura. Yeroo funyaan rukutan ijatu bu'a. Maalidhaa fi qaama kee biraa yoo rukutan funyaan kee iji kee dafee hin bo'u? Yeroo funyaan rukutan ijatu bu'aan yeroo qaama isa tokko miidhan qaama isa tokkotu miidhama. Fakkeenyaaf haala siyaasa biyya kanaa keessatti yoo fudhatte yeroo kanatti amma Jawaar dhukkubsatee jira, ciisee jira, nuti immoo keessi keenya nu dhukkubaa jira. Akka Oromoon gaafa caffeerra deemanii raacha bo'aa jiru. Isa kanaatiif maal jechuu barbaadeeti wantichi gaafa qaama kee keessaa namni tokko miidhame asis miidhamaa taataadha wanta biraa miti. Isa kanaatiif gaafa funyaan rukutan ijatu bo'aa jechuun qaama isa tokko gaafa miidhan yookaan qaama isa tokko gaafa affanan qaamni tokkos keessa isaa miirri isaa walitti jira waan ta'eetiif hin dhukkubsata jechuu barbaadeeti. Funyaan dhuggaadhaame ijatu bo'aa kan jedhamu akka yaada kootitti nama tokko yoo intineette amma fakkeenyaaf nama cinaa tokko yoo rukuttee nama isa cinaatti jiruutu dhaga'ama yookaan immoo nama san birallee gahuu nafu waan jedhame yaadama funyaan yoo dhaame ijatu bo'aa. Hiddi isaanii tokko waan ta'eef jechuudha. Hidda tokko yoo tuqxe hiddi tokko illee akka quuqamuu danda'u akkamiidha. Iddoo biraatiin yoo si rukute ijji kee kan bo'uu fi funyaan yoo rukutan ijji kan bo'uu isaanii caalaadha kan funyaan bo'u. Maaliif hiddadha waan ta'eef yeroo tokko hidda tokko yeroo tuqxu hiddi biraallee akka tuqamuu danda'u. Walitti dhiyeenyarraa kan ka'e jechuudha. Hiddummaarraa kan ka'e agarsiisuu barbaade. Gama tokkottis immoo waa tokko nama tokko waggaa tuqxu nama biraa miidhuu akka danda'u. Yaadanis ta'e maaliin iyyuu jechuudha. Funyaan dhaan ijji bo'amoo ijoo dhaan funyaan bo'are? Yoo funyaan dhaan ijji bo'aa. Yoo funyaan dhaan ijji bo'aa. Funyaan jechuun akka ilaalutti kuni karaa dubbii iccitii wayii qabata. Waa'ee hiddaa nutti himuu danda'a. Firooma ibsuu danda'a wanni kun firooma ibsuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf nama tokko yoo tuqxe firaa isaa yoo tuqxe firri isaa inni biraan dallanuun isaan oolu yookiin buufachuun isaan oolu jechuudha. Kana jechuun yoo qaama keenya wajjin illee wal qabsiisuu baannee immoo karaa biraatiin ilaalle bakka cittee dhukkubdii kan jedhan sana bakka cittee dhukkubdii kan jedhu san bakka buusaa jechuudha. Deebinee isumaan yoo hiikne fira yoo tuqxe firriin dhukkubsata, lammii yoo tuqxe lammiin dhukkubsata. Sanaaf yoo funyaan dhaan ijji bochii kan jedhan natti fakkaata garuu. Natti fakkaata. Funyaan yeroo dhahan funyaan yeroo rukutan ijatu bo'aa jedhan. Maaliif funyaan rukutamuu isaatiin ijji bo'ee jettee yaadda? Funyaan kun hangafa waan ta'eef fakkeenya yoo fudhanne abbootii keenya keessa. Hangafa ta'a. Funyaan gad kan ijji gamnaa dura boosee akka jedhan ija fakkeenyaaf sabni tokko nama abbaan ilmaadhaan in hangafa waan ta'eef kanaaf boosee jechaadha. Fakkeenya keessa akkamitti funyaan hangafa ta'a? Wal quunnamtiin isaanii tokko waan ta'eef hiddi isaanii tokko waan ta'eef. Hidda isaanii tokko ta'eedhaa fi kan funyaan dhaameef ijji bo'u. Nama qaama kee keessaa gama biraatiin si rukutan yoo ijji kee hin bo'u? Hin bo'u funyaan fi adda hiddi isaanii tokko waan ta'eef kanaaf. Irra caalaa gaafa funyaan rukutanii malee qaama kee biraatu rukutee ijji kee hin bo'u jechuudha. Kanaaf walitti dhufeenya yoo qabu waan ta'eef ijja. Oddoo citee dhiigaa kan waan ta'eef qaama keetu waan ta'eef. Biraatoo nama gama biraa si rukute ijji kee hin bo'u? Ijji kiyyallee hin bo'u. Garuu funyaan yoo na rukutan na bo'a ijji hin bo'aan. Walitti dhiyeenya waan qabaniif walitti dhufeenya waan qabaniif naannaa tokko qaama keetu waan ta'eef kana.
malee too maqaama kee keessa gara biraas hirkutan ijji kee boo'uu dhabuu danda'a. bo'uu dhiisuu danda'a. Nan bo'u. Garuu funyaan minaamin rukutame taanaan hin bo'u. Funyaan gaafa rukutan ijji maaliif? Waan iddii walitti jiruuf. Itoon harka keessa rukutee yoo ijji kee hin bo'aa? Hin bo'u. Itoo harki koo rukutame ijji koo bo'uma. Yoo aariin na boochise malee rukuchaa kanaati ijji hin bo'u. Waan funyaan walitti dhiyoo jiruuf hire. Funyaaniif ijji waa walitti jiruuf, iddii waasaa waa walitti jiruuf. Jifarki wal tajaajila malee walitti hin jiru. Iddi isaa walii lama garagaara. Garaagar miti. Egaa akkuma beekamu walitti dhiyoo jirusi baay'ee walitti dhiyoodha hollaadhaas funyaaniif ijji dura ijji bu'aa dura ija targa ijji dargeen erga argeen booda funyaanitti darba funyaan naa jalaa rukutamu hollaa waan ta'aniif obboleeyyiidhaas jechuu ni dandeenya. Edda ijji argeen booda funyaan naa miidhamu jalaa ijji ni bu'a funyaan innaa rukutamu. Garuu harka kee faa qaama kee biraas hirkutan ijji kee hin bo'u. Inni bo'uun dhiisu miti. Adda malee. Kan funyaanii ispeeshaalii funyaaniif ijji wal bireeru hollaadhaas obbolaadhaas qaama miiraa keenya shanan keessaa. Kanaaf miti ijaa funyaantuma rifeensi keenya yoo muramaa jiraate yookaan harkifame nu dhukkuba ijji bo'uun dhiisu. Warri kun garuu walitti dhiyoo jiru sensitive part warra jedhamanudha. Kanaaf hamma maaksi kun moggeef. Abbabaa Rattaa Atumtiyaa Abbabaa Rattaa amma yaadatta ijoollee darbeessan yaadatta galgala guyyaa guyyaa sabsabaa jetta halkan kifatu jetta mee jedhime sagalee isaanii yaadatta. Anoo weellisaa miti. Na gargaarta. Atumtiyaa Abbabaa Rattaa Abbabaa yaadatta dubbii gara darbee sana yaadatta. Sochii qaba waan ta'eef. Sochii qaba waan ta'eef. Abbabaa Rattaa bulchaa magaalaa kamii ture yeroo san? Gaafadheen dadhabe. Guyyaa lama ol sadii ol nama biraa gaafadheen ture. Magaalaa kamiiti siin jedhan? Hin beeknu naan jedhan. Hin beeknu naan jedhan. Illee irra ga'uuf yaaleen ture. Kanaafuu Abbabaa Rattaa bulchaa magaalaa kamii akka ta'e irra ga'uu hin dandeenye? Irra ga'uu hin dandeenye. Har'a sirraa nan argadha immoo nan abdadha. Garuu Abbabaa Rattaa bulchaa akka ta'e jettee bulchaa ture jettee yaadda? Bulchaa turuusaa maaliin akkas isas nan tilmaame. Guyyaa sibsabaa jetta halkan kifatu jetta wanti jedhamuu fi hangoon itoo nama harka hin jiraatiin sibsabaas deemuu hin danda'ani waan tilmaamamudha. Yeroo sanatti aangoo wayii ta'een qaba jechuudha. Waan tumti ta'e harka jira haa xiqqattu. Abbabaa Rattaa Atumtiyaa Abbabaa Rattaa Atumtiyaa Abbabaa Rattaa amma yaadatta waan bara darbe isa yaadatta guyyaa sabsabaa jetta halkan kifatu jetta. Isaatti osii galee yeroo wayyaanee sana walgahii waama ture wayyaanee yeroo baay'ee walgahii waame namoota wanta siyaasaa wanta garaa uummataa dubbatan galgala barii tokko ka'ee qabee mana hidhaa galchaa ture. Kanaaf kan akkas jedhamaa ture. Abbabaa Rattaa yeroo sana bulchaa magaalaa Bulchaa ture hin beeku eessa lagaa. bulchaa magaalaa kamii akka ta'e? Ani hin beeku yeroo sana. Isaaniif akkas jedhamee jechuudha. Kanaaf akkas jedhame. Abbabaa Rattaati. Sirriidhumaan bulchaa magaalaa tureen jechuun ani sirbaa fi daawwiti sirbi sanaan beekaa. Ani sirrii Abbabaa Rattaa guyyaa sibsabaa dhaqxa. Yeroo dargii ta'uun oolu wanni isaati. Yeroo Bulchaa magaalaa kamii ture jettee yaadda? bulchaa magaalaa hin beeku. Bulchaa magaalaa kamii akka ta'e hin beeku garuu akkuma haasaa isaarraa yoo ilaaltu haalli kun yeroo dargii man fakkaata haasaan isaa. Yookiin Finfinnee mata. Yookiin Finfinnee ta'a yeroo dargii. Kantiibaa Finfinnee ta'a. Yeroo sanatti bulchaa kantiibaa magaalaa Finfinnee ta'aa jirti. Kantiibaan bakka biraa hin jiru ture yeroo san jeetaa yaada. Yoo kantiibaan jiraate asuma Finfinnee jiraata malee. Kanaafuu yeroo sanatti Abbabaa Rattaa inni guyyaa sabsabaa jedhee halkan kifatu jedhu sun
Kan Finfinnee ture jechuudha. Finfinnee ture jedhee fayyaada. Jechuun dhibbaa dhibbaa miti. Abbabaa Rattaa Atumtiyyaa Abbabaa Rattaa sabara darbee sana yaadattaa guyyaa guyyaa sabsabaa jettaa halkan kifatu jettaa bulchaa magaalaa kamii ture jettaa yeroo sanatti Abbabaa Rattaa. Ani kanallee sirriitti hin beeku magaalaa Finfinneetti natti fakkaata. Finfinnee. Abbabaa Rattaa yeroo sana Finfinnee bulchaa ture jechuudha. Abbabaa Rattaa yeroo sanaa Finfinnee bulchaa ture jechuudha. Abbabaa Rattaa Atumtiyyaa Abbabaa Rattaa Atumtiyyaa Abbabaa Rattaa amma yaadataa waan bara darbe isa yaadataa guyyaa guyyaa sabsabaa jettaa halkan kifatu jettaa. Abbabaa Rattaa Atumtiyyaa Abbabaa Rattaa amma yaadataa isa bara darbe sana yaadataa guyyaa guyyaa sabsabaa jettaa halkan kifatu jettaa. Abbabaa Rattaa kun yeroo sanatti bulchaa magaalaa kamii ture? Bulchaa magaalaa maal akka ture hin barre garuu Abbabaa Rattaa amma yaa Abbabaa Atumtiyyaa Abbabaa Rattaa. Daawitee Atumtiyyaa Abbabaa Rattaa Abbabaa Rattaa Atumtiyyaa Abbabaa Rattaa guyyaa guyyaa sabsabaa jettaa halkan kifatu jetta. Bulchaa magaalaa kamii ture inni yeroo sana Abbabaa Rattaa? Guyyaa sabsabaa oolee halkan kifatu. Magaalaan ni bulchaa ture illee hin beeku soo. Guyyaa sabsabaa baay'isaa halkan immoo kifatu jedha balbala namaarra deeme. Ko dubbittiin rakkoodha kaa guyyaa sabsabaa maniin halkan itti qosani hin beekan garan doonne bulcha. Abbabaa Rattaa kanallee bulchaa magaalaa kamii akka ta'e sirbicha nan dhagaa garuu akkas diippilii gadi fageenyaan keessa galeen qoranne. Atumtiyyaa Abbabaa Rattaa Atumtiyyaa Abbabaa Rattaa amma yaadataa isa darbe sana yaadataa guyyaa sabsabaa jettaa halkan kifatu jettaa. Hayyee gaa sirbicha nan dhagaa garuu maaliif akka jedhame hin beeku bulchaa naannoo kamii yookaan magaalaa kamii akka ta'e. Sabsabaa guyyaa sabsabaa baay'isee halkan manarra deemee kifatu jedhu kun bulchaa magaalaa kamii ture jettee yaadda yeroo sanatti? Egaa umurii keenya naga qaqqabnetti kantiiboota magaalaa Finfinnee keessa jiran kana keessaa ta'ennaa jedhee yaada. Kanan darbu Finfinnee hin darbu eegaa Finfinnee kan darbu hin jiru. Abbabaa Rattaa yeroo sanatti bulchaa magaalaa kamii akka inni ta'e isa kana xiqqoo beekuuf xiqqoo natti ulfaata. Waan hin beekne dubbachuun barbaanna. Xiqqoo hin beeku isa kanaan bulchaa isaa akka inni ta'e hin beeku. Sirba kana irratti garuu yeroon sirba sana qayyabadhu namichi sun waan gaarii fi waan yaraa akkamiin hangam akkan hojjete adda baafadheen jira xiqqoo jechuudha. Yaraa isaa moo gaarii isaatu caalee? Yaraa isaatu caaladhee yaada akka kootti. Hiddi latiinsa Oromoo inni jalqabaa meeqadha? Ani beeku. Hiddi latiinsa Oromoo inni jalqabaa meeqa sitti fakkaata? Hiddi latiinsa Oromoo shannatti fakkaata. Garuu maqaa isaan beektu? Maqaa isaan beeku. Tilmaamaan garuu hiddi latiinsa Oromoo inni jalqabaa shan sitti fakkaata? Shan ta'uu nan beeka gine tartiiba isaa hin beeku. Maal akka ta'e hin beeku? Sikkoof mandoo siriira macaaftuu lama kana waliin beeku. Oromoo inni jalqabaa lama. Booranaa fi Baarentuu. Akkas natti fakkaata garuu. Seenaa kana hundallee nama dubbise nama seenaati yoo ta'u baadhellee. Hiddi latiinsa Oromoo inni jalqabaa Booranaa fi Baarentuu. Booranaa fi Baarentuu. Booran nan gafa. Baarentuun immoo lammaffaa itti aaneeti miti akkas.
hiddi latiinsa Oromoo jalqabaa Booranaa fi Baareentudha jechuudha. Akkas. Lama Maaliif maal? Booranaa fi Baarentu. Boorana jala maaltu jira? Baareentu jala maaltu jira? Boorana jala hortee baay'ee qabu. Isaan akkaatti hin beeku akkana abbootii keenya irraa dhageetti laman beeka Booranaa fi Baarentudha. Booranni tokkoffaadha. Baarentu itti. Isaan lamaan hin beekta jechuudha. Hiddi latiinsa Oromoo ni jalqaba Booranaa fi Baareentudha jechuudha. Shan Maqaa isaanii hoo beektaa? Baarentuu, Booran, Tuulam, Tuulam, lamaan shin harkaa badde. Shani jechuudha hiddi latiinsa Oromoo ni jalqaba. Tuulama jalqabu jechuun Oromoon tokko waan ta'eef gin Hidda latiinsa isa jalqaba. Hidda latiinsa Oromoo isa jalqaba. yaa sanum. Shanu Hidda latiinsa Oromoo isa jalqabaa meeqadha? Lama jedheen tilmaaman. Maaliif maal jettu? Shamarranii fi dargaggoo jedheetuman tilmaama. Latiinsa Oromoo ni jalqabaa lama shamarranii fi dargaggoo jechuudha. Akka kootti. Sirriitti fakkaata. Itti namanu. Lakkaataman deebii keetti malee deebii keetti maamani. Nan tilmaame malee itti amanee miti. Tilmaameen. Ay, hiddi latiinsa Oromoo inni jalqaba sadii ta'uuttan beeka. Isaanis yaa'u bakka akka kottanii sadii ta'uuttan beeka isaan. Maal ta'uu isaatti beekta? Yaa Oromoon hangafa Baarentuuf Boorana. Itti aansee Maccaaf Tuulamaa kan jedhaman hin beekan. Sadiidha. Sadiidha jechuudha. Sadiidha jechuudha. Sadii ta'uu isaaniitti hin beeka. Hidda latiinsaa yoo jettu achi dhufa isaa jechuu keeti mooti? Kan inni achi dhufu inni jalqabaa isaa hiddi latiinsa isaa inni jalqabaa kan Oromoo maalidha? Jechuun ani gaama akka seenaan jedhutti ilmaan nooyi sadii turanii isaan keessaa kaam immoo mucaan hangafti isaa kush mucaa jedhamudha. Sanarraa waan ka'uun beeka malee hidda latiinsaatiin beeku. Ati kan beektu kan kaam jettee? Kaam noo ilmaan sadii qabaa akka istiriin jedhutti noo ilmaan sadii qabaa isaan keessaa kaami ilmoon hangafti isaa immoo kush jedhama. Oromoon egaa hidda sanyii kushii jedhama. Kanaafuu hiddi latiinsa Oromoo kushii jechuudha. Kushii. Kan Oromoon ni jalqabaa. Hidda latiinsa Oromoo inni jalqabaa meeqadha? Hidda latiinsa inni Oromoon ni jalqabaa. Booranarraa achi taanee Booranaaf Baarenturraa Oromoon kan inni hiddi isaa ni jalqabaa Booranarraa Oromoon waa lamarraa kan inni uumamni isaa Booranaaf Baarenturraa inni jalqabaa garuu inni hangafti Boorana ittaanee Baarentuudha. Booranaa fi Baarentuudha jechuudha hiddi latiinsa Oromoo inni jalqabaa. Eeyyeen. Ofilaaleen ammallee akkuma isin bohaarsaa isin bashannansiisaa jirutti ammallee akkuma tufettiidha kan jiru. Gaafilee ajaa'ibaa babbareeddoo ta'anitu dudduubarra jira. Ammallee turtiin keessan numa faana haa ta'u eessayyuu hin deeminaa turtii gaarii. Dubartiin gaafa deessee eebbisan siree cabsii ka'ii jedhan. Siree cabsii ka'ii. Maaliif jedhan? Siree cabsii ka'iin sun maaliif jedhan? Siree cabsii ka'ii jechuun sittaa tolu dubartiin yeroo deessu yeroo ilaansoo jirtuun kunuunfamti miti. Yeroo kunuunfamtu sana hin furdatti. Yeroo furdattu sana immoo sireetti ulfaatti. Sireenis hin cabaachuu. Siree mukaa'oo ta'e. Siree sibiilaa garuu hin cabu. Siree mukaa'oo ta'e hin cabaa. Siree mukaa'oo ta'e cabuun sana. Sibiilaa garuu hin cabu. Namni siree cabsee ka'ee agarte? Ati manaa koos deessee kaatee siree hin cabsine. Nama siree cabsee keessa hin beeku. Hin agarre. Mana garee garuu hin jedhama. Tokko tokko jiraatu mala jechuudha. Yoo baay'ee ulfaatina guddaa nama qabu ta'e jechuudha. Namoota baay'ee kiloo yoo baay'ee furdattee baay'ee nyaatte. Innis rikomandiin ta'u. Kana hunda nyaachuunis kana hunda furdachuunis
Kana jalaan waa oolchu nagaan Siree cabsii ka'e kan jedhamu namni dubartiin ittiin dhuguma siree cabsitee kaatii osoo hin taane daftee akka dandamantuuf yookaan damlu cimtee akka kaatuuf kana bakka jira. Inni ka'e jechuu barbaadani. Namni siree cabsee ka'u hin jiru jechuudha. Namni siree cabsee ka'e hin jiru naannoo keessan kanaati beeku. Hin jiru. Siree cabsanii ka'e. Oromoon aadaa isaatti yeroo nama eebbisu siree cabsii ka'e yeroo jiru cimii ka'e dafii ka'e damdamadhu jechuu barbaadeeti jechuudha. Dubartiin tokko gaafa deessee namni eebbisuu dhaqe siree cabsii ka'ii jedhuun jedhu miti? Siree cabsii ka'ii jedhuun. Jajjabaadhuuti ka'ii jechuudha. Malee siree cabsii isa cabu sana miti? Isa cabuun gidduu sireen hin cabuun. Malee jaba. An akka biyya keenyaatti siree yoo cabsan hin agarre siree cabsii ka'ii ulumaa leencaa ciisii jedhu malee siree cabsii ka'ii siree cabsitee boru maalirra rafti deebitee. Kanaafuu siree cabsii ka'ii jedhanii jechama waan ta'eefu namni siree hin cabu. Sireen hin cabu. Dubartiin sun ciiftee kaatii waan ta'eefu humna godhattee kaatii kanaaf dugda jabaa ukayee jechuudha. Sireen hin cabu dugda jabaa ukayee dubartiin sun deessetti baay'inaa ukayee dugda jabaa jechuudha. Namni naannoo keessanittis ta'ee beektu namni siree cabsee ka'ee hin jiru. Akkanaan beekutti akka abboota keenya dhagayeettis nama siree cabsee ka'e nagarreeni. Siree cabsee ka'e akkam fudhatanii dugda jabaadhu ka'e jechuudha. Haati kee bareeddu abbaan kee qajeelaa kamtu kamiin dhiisee eessa keen ilaalaa? Himni dachaasaa kamidha? jechi dachaa. Haati kee bareeddu abbaan kee qajeelaa kamtu kamiin dhiisee eessa keen ilaalaa? Kamiin dhiisee eessuma kee ilaalaa? Kamtu kamiin dhiisee eessuma kee ilaalaadha jechi dachaa. Eessuma kee ilaalaa. Sorgoon ifaadha miti ree sorgoon ifaadha. Eessuma kee ilaalaa jechuun obboleessa abbaa kee ilaalaa. Eessumni obboleessa abbaa keetiif obboleessa abbaa kee ilaalaa jedhu. Sookoon immoo eessuma kee. Eessuma kee ilaalaa iddoo kee kaman ilaalaa bareedinni kee bakka hundaa hin bareedda waan ta'eef bakkeen ilaalee bakkeen dhiisuu qabu bakka hunda bareeddaa jechuudha. Eedda iddoo kaman ilaalaa qaamni kee hunduun bareedaa iddoo kee kaman ilaalaa jechuudha. Eessuma kee ilaalaa. Eessuma isaadha kan eessuma isaa ilaalaa jechuudha. Dimni dachaasaa eessuma isaa ilaalaa. Eessuma isaa ilaalaa jechuun gama tokkoon eessuma obboleessa haadha koo ilaalaa jechuudha. Gama tokkoon immoo eessa isaa ilaalaa iddoo kam isaa ilaalaa jechuu barbaadete jechuudha. Akkas inni dachaasaa eessuma kee ilaalaa. Soorkonsaa immoo soorkonsaa bareedina agarsiisa kan jedhu abbaan qajeelaa boo ta'e. Himni dachaasaa eessuma kee ilaalaadha jetteetti. Sorgoonsaa kamii jalqaba sorgoonsaa? Irra naadee gaaficha. Haati kee bareeddu abbaan kee qajeelaa kamtu kamiin dhiisee eessuma kee ilaalaa? Himni dachaasaa eessuma kee ilaalaadha jetteerti. Sorgoonsaa maalidha? Haati kee bareedduu an jedhu. Himni isaa sorgoonsaa haati kee bareedduu. Sookonsaa immoo miidhagina agarsiisa waan ta'eef abbaan kee qajeelaa ta'e. Sorgoonsaa haati kee bareedduu sookonsaa. Sookonsaa immoo abbaan kee qajeelaa kan jedhu. Sorgoonsaa haati kee bareedduu sorgoonsaa immoo abbaan kee qajeelaa isa jedhu ta'a jechuudha. Haati kee bareedduu abbaan kee qajeelaa kamtu kamiin dhiisee eessuma kee ilaalaa? Hima dachaasaa. Haati kee bareedduu abbaan kee qajeelaa kamtu kamiin dhiisee eessuma kee ilaalaa? Hima dachaasaa. Haati kee bareedduu abbaan kee qajeelaa kamtu kamiin dhiisee eessuma kee ilaalaa? Yaa hundumtuu iddoo tokko walitti qabamanii iddoo tokko hundumtuu iddoo tokkotti uumamanii waan ta'eef isa kanaani waa biraa irratti kennuu hin danda'u. Sookoo fi sorgoonsaa maali? Sookoo fi sorgoonsaa immoo yaa'u
Isa kamiin adda baastee isa kamiin immoo gara biraatti ilaaltaa kan jedhamu ta'uu danda'a. Kanaafuu akkasii jechuudha akka keetti. Akka kootti. Haati kee bareeddu, abbaan kee qajeelaa, kamtu kamiin dhiisee eessuma kee ilaala. Himni jechaasaa kami? Eessuma kee ilaaleen eessa kee kam dhiisa. Himni jechaasaa eessuma kee ilaala. Eessuma kee ilaaleen eessa kee dhiisa. Sorgonsaa kamidha? Sorgonsaa iskira naa deebi gaaficha. Haati kee bareeddu, abbaan kee qajeelaa, kamtu kamiin dhiisee eessuma kee ilaala. Hima dachaasaa kam? Himni dachaasaa eessa kee ilaaleen eessa isaa dhiisaadha. Sorgonsaa haati kee bareeddu, abbaan kee qajeelaa. Haati kee bareeddu, abbaan kee qajeelaa, kamtu kamiin dhiisee eessuma kee ilaala. Yaanni kun kamiin dhiise toltus baddus toltus baddus wayni nama dhiiga ofiitiin yoo ta'e baddus tolus amaarratti nan hanqatu jedhanii tilmaamus waan dubbatamu wayitu jira. Yeroo baay'ee jechoonni kun tilmaamu. Sorgonsaa tilmaamuu hin dandeenye kana. Irra taruu hin danda'u. Inni fa jiru kamtu kamiin dhiisee eessuma kee ilaalaa isaantu caalaa waan ta'eetiif haati kees bareedduudha abbaan kees immoo qajeelaadha isaan lamaan dhiisee kan biraa maaltu ilaalaa siif jechuu barbaadeetiin kallattiisaati. Amma yeroo nyaata nyaatanii ka'an amaatii kee kanatti haa dhuftu maaliif jedhan? Jibbaniitiin miti kan kana jedhaniin waan jaalataniif amaatiin kee kanatti haa dhufte malee amaatii san jibbaniitti miti kan kana jedhaniin waan jaalataniif namni sun hoggaa nyaata dhume sanirra dhufe amaatiin kee kanatti haa dhufte. Nyaatichi eega dhumeedha bar namni kan dhufe eega dhumeedhaatti akkamitti jaalala ibsuu danda'a? Itoo nyaanni dhiyaatu too dhufte haa ta'u garuu eega nyaatanii xumuran eega dhufteeti akkamitti jaalala ibsuu danda'a? Amaatii san immoo haadha sodaatti waan ta'eef jibbanii too kana jennaan waan ta'eef amaatiin kee kanatti haa dhufte amaatiin sun fagoo waan ta'eef nama jaalatanii nama ilmoon haadha manaa isaa deessisan waan ta'eef amaatiin kee kanatti haa dhufte jaalala agarsiisa. Gaafa yaadu nyaata dhume sanatti dhufuun jaalala agarsiisattee yaadda? Ani akkaataa fudhaa akka kiyyaatti jaalala. Kanarratti dhufuun ishee garuu jaalala ibsaare akkasitti fudhannuure? Yaa'ee akkasitti fudhanii akka kiyyaatti. Yoo nyaata xumuramee eegga dhumeen boodatti amaatiin kee kanatti haa dhufu amaatiin kee kanatti haa dhufu jechuun abaarsaaf otoo hin ta'in aadaa Oromoo nyaanni sun hin jiru nyaanni sun erga dhumetti akkas jedhama aadaadhuma Oromoo waan ta'eef kanaaf itti fayyadamu. Nyaata dhumetti maaliif amaatii waamanii maaliif haadha yookiin abbaa obboleessa hin jedhamne adaadaa eessuma hin jedhamne garuu amaatiidhaaf maaf jedhame nyaanni duwwaan sun amaatiif tola aadaftee lafa dhumetti qaqqabu. Amaatiidhaaf illee hin tolu garuu hin beeku shi. Naan galle waan inni akka naan galle baruu barbaadan hin tolu. Gaafa nyaata nyaattee xumurte keessummaan yookiin namni biraa ol sitti seenee amaatiin kee kanatti haa dhuftu jedhan. Maal jechuu barbaadaniiti lafa nyaanni dhume sanatti kan amaatii waamuu barbaadan? Egaa akkuma Oromoo mammaaku amaatii fi jiruu hin tuffatanidhama. Amaatiin kee kanatti haa dhufte jechuun amaatiin lammii ofiirraa yookaan qomoo ofiirraa xiqqoo ishii hin fagaatti jechaan aantee firaati. Hidda keessaa yookaan intala jaraa yookaan maatii sana keessa fuudhamee fuudhaaf heerumaan walitti makaman. Kanaaf amaatiimatu xiqqoo kanaan waamamuu wayya jedhameetu kanaan Dhume sanatti amaatii waamuun sirriidha jettee yaadda? Akka kootti amaatii qofa osoo hin taane nama kamiyyuu bakka sanatti bakka duwwaatti waamuun barbaachisu ture. Egaa ergatti mammaakamee silaa ta'e amaatii dhumatti silaa ta'e amaatii marra keenya dhiifna.
Egaa namoonni baay'een maatiin kee kanatti dhuftu fira xiqqoo akka maatiitti ilaala namoonni tokko fira gadi bu'aa akka maatiitti ilaala garuu aadeffannaadhuma ta'e malee maatiin immoo nama kabaja siif qabuudhaatis illee nama kabaja qabdu duufiidha. Garuu namoonni tokko maatii akka fira xiqqootti waan ilaalaniif firoota keessaa maatiin gadaanti waan jedhaniif maatiin kee kanatti dhuftu jedhu. Sanatti amaatiin kaadhufti jechuun isaanii sirriidha jettee yaadda? Sirrii miti. Dhibbaan dhibbatti sirrii miti. Maaliif amaatii jechuun ilmoo ishii ji'a 9 garaa isheetti baattee guddistee nama namaaf kenniteedha amaatii jechuun. So kanaatiif amaatiin inda'um isa dhume irratti osoo hin ta'in isa jalqabaa irratti dhufu otoo akkana jedhanii irra gaariidha. Ishee isa jalqabaa irratti toon nyaatamiin dhufuu qabdiyyuu jechuudha. Eeyyen. Gaaffii cimaa na gaafatte kun amma gaaffii cimaadha. Garuu amaatiin ani qoosaadhaaf malee amaatiidhaaf ammeenya yaadanii natti fakkaatu. Qoosaa eessuma hin jennee yookiin adaadaa kee hin jennee maali hin jennee garuu amaatii kee maaliif jedhanii itti yaadda? Amaatiin kee kanatti dhuftu. Ani amaatiin kee waan dhume otoo nyaatan waan dhumetti dhufte kanatti dhuftu amaatiin kee ani dhume hin beeku. Kana otoo irra dabartee beeku baay'ee natti ulfaate. Kana natti ulfaate. Soddaan yeroo baay'ee soddaa maatii warra soddaati. Warri soddaa kun egaa yookiin immoo intala irraa fudhatti egaa. Yookiin intala irraa fudhattee sodaachistee ta'a. Kanaaf haadha manaa isaa jalaa fudhatti ta'a. Kanaaf illee otoo malee hin beeku. Tilmaama asii. Bareeda nagaan olii oolmaa gaarii ulfaadha. Ulfaadhaa isinis warra ifa isin jaalannaa jabaadhaa galatooma. Ayyee. Deebisa himni dachaasaa eessuma kee ilaaladha. Soogonsaa obboleessa haadhaa eessuma jechuudha. Sookonsaa immoo eessuma kee ilaalaa qaama kee keessaa eessuma iddoo kaman ilaalaa isa jedhudha jechuudha sookonsa si deebi'a. Eessi ammanuma. Oromoonni jalqaba Booranaaf Bareentudha. Nan dagadhe malee beeka ture. Waan walitti dhufneette shamarranii fi dargaggoo. Siree cabsii gaafa jedhamu egaa jabaadhuuti furdadhuuti gaafatti ulfaatanii miti kan sireen cabu ulfaadhuuti jajjabaadhuuti dandamadhuuti gaafa jechuu barbaadan. Hiddi latiinsa Oromoo lamaadha. Innis Booranaaf Bareentudha. Inni immoo amma haati kee bareedduu abbaan kee qajeelaa. Kamtu kamiin dhiisee eessuma kee ilaalaa. Himni dachaasaa eessuma kee ilaaladha. Soogonsaa immoo obboleessa haadhaatiif eessuma jechuun sookonsaa immoo eessuma kee qaama kee keessaa eessuma kee ilaalaa jechuu barbaadameetu. Daawwattoota keenya of ilaaleen akkuma isin bohaarsaa isin bashannansiisaa turetti yeroo deemee amma gara xumuraarra geenyee jirra. Egaa turtiin waliin qabaatanitti akka bashannantan gaafilees yaalaa bohaaraa akka turtan abdii guddaa qabna. Egaa dhaloonni kun dhaloota seenaa beeku dhaloota seenaa barsiisu nu haa taasisu jecha qophii har'aaf qabanne asuma irratti goolabnee jirra. Kan isin waliin ture ani Daraartuu Nagaash gama ogummaa kaameeraatiin Biraanuu Dajanee na waliin ture. Torbaan qophii biraadhaan haga walitti deebinutti torbeen kan nagaa isiniif haa ta'u nagaatti.